guddoon ku saare guddoon ku guddoon ወይ guddoon ku እውነት እውነት ወይኔ አዩ ነው ታዲያ ተጠራባዳን የሽ ለማታቴ ቀበጥዮ ገደን ታባቱንስ ኮኔሩማ ምትለማን አይ ከሳራ ውስጥ ገባ ዛሬ ወይኔ kunno hirummaa miti dhugaan isiniin jedha kun nama lamaan nama tokko reebu jechuun hirummaa miti sanuu jechuudha tu firii taatanii qabdaniitu ta'ee jechuu akka namaatti yookaan ammoo akka seera qabeessaan loltaniitu ta'ee bareeda ture sila isinirraa ofirraa rukuttee ofirraa qolatti jechuudha walumaa galatti isin lama taatanii camaddanii qabdanii jechuudha mucayyoo cimtuudha bar mucayyoon hin argine in qaanfattanii amma isin lama taatanii gigistaa dhuftanii mucayyoo qabattan nagaa mitiin jedhe biyyi akin jedhe ani bade maalumaaf qoba dhiirummaadhaayyuu bar qobaa ishee dhaquun ishee dhugaa rabbi diina isheetti qobaa ishee dhaquun dhiirummaadhaayyuu bar hin beenne akka isheen dhiira taate bar kun rifeensa dhaayyuu dhiisi surree keedhu istaayilii dhiiraatiin adeemi dhugaa rabbi istaayilii baasi rifeensa sana ofirraa dhugaa rabbi rifeensa kee firiizii godhi deemi dhiisi rifeensa sana ittiin dhodhatanii dhugaa dhiira bar qobaa ishee dhatte bar qobaa ishee akkasitti hutaalaa dhatte ekkoo itti waamanii kotti jedhanii waamanii qobaa ishee dhatte jechuudha. Utuu nama tokkotiin nama qotatee isumaayyuu baqatanii fiiganii lubbuu tufatanii qabaan utuu achii kaa'atee nafsee isaanii keessaa baafte jechuudha. Meeqa kaameraa galaggashanii ofirra ilaalanii jechuudha. Garbi ani beektaan agarree ani guyyaa hojiirra ture amma yeroo manni gadhiise sana ijoolleen sabiskaabii godhanii jiru mucaa ijoolletti kana ani hin beeku yuutuuba isaanii amma argee. Sani booddee ijoollee waasaappiidhaan sheer natti goote maadala gudhiistee eessa jirtanii sheer natti godhanii saniin booddee gaafa naqee ilaalu ayyoo fellafiitii yookaan isa walii qabanii reeban nan kubadhee miti garaan nukubetti dhugaa rabbii saniin booddee bakka hojiirra ture azuumaa jira mana kan azuumaa yookaan maabara sarii biyya keenyaa tokko isatu jira mana kana saniin booddee biizii ta'e akka irraatti hojjedhu dhabee galgalallee biizii ta'e galgalammoo tiktookii waraabaa ture achuma keessa bulle dhugaa rabbii viidiyoo dalagadee dadhabee dhiisee tarrafee jechuudha sammaa kana yoo hojiirra ture reefuu dhufaa dadhabee manni footoo irratti hojjedhee jechuudha malee garaan kiyya na gubataa ture asitti immoo jechuudha amooni poost godhee ture footoo kana jumaa kaleessa ayyuu wajjin haala bareedaadhaan dabarsan natti fakkaate galgala har'aa sa'aatii 11 irratti viidiyoo gad dhiisaa jedhee nu eegaa jedhee jira amooni achitti walii galaniiru natti fakkaata la ofumaa jarri shamarri lamman kun dhaxxee hinaaftee mucayyoo kana dhaxxee reebde malee jechuudha ayyuu sanuu nama lamaan nama tokko sanuu jechuu qobaa ishee dhaxxee jechuudha kun hirummaadha akka waan reebamte yookaan ammoo akka waan tumamteetti ijoolleen gammadaa turte koomentii jalatti kun gammachuun qabu dhugaa rabbii buu maal dhuufuu harcaasaa fiiganiim dhuufuu harcaa godhanii dhuufuu isaanii harcaasaa fiiganii sokkanii jechuudha nageenya maa hin argine kaameraa 10 ofirra galagalcha hin dhufti hin deemne asii baduu qabna afuurri citeen isiniin jedha mucaa tokkitti sodaataniitu afuurri addaan citee dhuufuu isaanii harcaasanii fiiganii sokkanii jechuudha. Bagarraanuu galchite musliima ta'uun akkanaka musliima kiristaana walitti fidnaa waa'ee amantii waliin nahinaa dhugaa rabbii waa'ee amantii keessan gashina abbaan barbaade amantii abbaa fedhe haa qabaatu abbaan fedhe amantii haa deeggaru waan ta'eef amantii akkanaati abeet bakka musliima nagooti abeet ijoollee keenya akka abbadaa isaanii maa akka abbaddu dhugaa rabbiin akka abbadinaa in akka abbadinaan isiniin jedhe kunoo sharraxattee dhufte ayyuun ammoo maal jettu sharraxattee dhufte amoo keessan amoo eenyu jedhanii maqaa isaa jiru harkaa badanii gurbaan jedha ayyuu maaltu na rakkisee miti gurbaan wajji walii galtee kaa kunoo nyaata wajjin nyaattee wajjin sharraxattee teessee akka isaaniitti rabbiin irraa si haa fageessu rabbiin akka baala jedha mucayyoon jette kunoo gurbaan itti walii galee sabbaa keessa hidhettu meema biidiyoo narra gadhiisuu ilaaleetanii rabbii galateeffadha jechuudha maaliif jennaani waanuma beekanitti waanuma isniin gashina keessa galtanii ayyuun akkasitti ayyuun gootitti keessani gootitti Oromoo feemesii Oromoo gootitti keessani kalaas intala kabaja qabdu intala ulfina qabdu jechuudha intala malee qabeessaan guddattee jechuudha. Si miidiyaa irra deemtee akka isheetti garaa kana gubdu dhugaa rabbi tokko ammoo maayettu ammoo maayettu mee maal jettu wanti isin jettan maali kunoo akkatti footoo wajjin kaane mee maal jettu
Ani gammachuu mana kana keessa fiigee gangaladhaa isaan walii galanii tole jedhee fi walii galanii jaarsaaf jaartii ta'anii viidiyoo nuu dalaganii. Ani dullattiin kun mataadhaan ka'ee isinii dhaabbadhe viidiyoo isinii waraaba. Abjuun kiyya gaafa naa milkaa'u gaafa wanti dubbadhu dhugaa ta'u mataa kiyyaan nan gangaladhamoo nan dhaabbadhe viidiyoo isinii waraaba mataadhaan. Hin danda'u garuu nama kora hundaa'uu dhugaa rabbii wallahi nama kora. Qalbii akkasii jira intala kiyya bar kan intala kiyyaaf wannoo hin jenne eenyuuf wannoo jedha. Gooftaa kuna baasi. Bara nama taan dhaabbachuu hin oolu maaliif kun namoo bira teessin kofalti ilkeen kee obba'uu dhugaa rabbiin kofalti kunoo. Yaa salitti warri yaa rabbii mucaa kana mootiin fageessin yaa rabbii amoorraa fageessi warri jettan salitti yaa rabbii kee walitti fidin jedhaan gooftaa koo walitti naafin ijoollee kana walitti naawwadheet hin dandeessaaf na qabda. Turii baakii ibsichaa kana dhuunfii walitti gatti fedhanii. Dhugaa rabbii yaa rabbii kee ati hin dandeessaa gaafna qabda maa amantiin jijjiirratti kaa amantii musliimataati kaa maa utuu nu ilaallutu shaadaa qabsiisa dhugaa walii gallaa isin amantiin garagaraa hin jedhinaas maa hin jijjiirratti kaa rakkoo maalii qaba hin jijjiirratti dhugaa hin jijjiirratti jaallannaa hin jijjiirratti dhugaa ijoolleen qaxaqqaxaniira maa ijoollettiin matan babbareeddi maashaallah babbareeddi yooga eessa baatanii sanaan irraa isin argee dhugaa hin bareeddi isidoo jaarsaaf jaartiidha warri kun ayyuu qeensa keetti nattu ati dhugaa rabbi qeensa keetti nattu ayyuu jechuun ijoollettiin illee babbareeddi sasee waamte reebdenna aarse malee ijoollettii tuquun barbaanne beektaa lolu ijoollettiis garuu na aarsan isa isaan lama ta'anii reeban ayyuu koo akka isheetti dhiittee ofirraa intinii taate ijoolletti babbareeddi garuu ijoollettiin dhugaa rabbi maashaallah babbareedduudha homaa jechuun hin danda'u garuu sasaarree bantu na aarse maal tokko tokko waliin baanii tokko tokko walii baanii nyaachifti tokko tokkoon iyyuu miti qophaa ishee iyyuu ofirraa qolatti turte isaan turuu lama ta'aniitti dachaanii qaban malee utuu kophaatti ba'anii fi tokko gara siin goree tokko gara naan goree lamman isaanii dacha nyaachifti wallaahi amma ishee uffata diimaa qabdu kana maali qileetti dabalteetti itti bar lukiseen jira amma harka faa madeessite bar qeensatti nattuati ayyuu itti naqi dhugaa hin sodaatin ati nama sitti buutu qeensatti naqi ija keessaa baasi ija see keessaa baasi nama sitti dubbachuu jechuudha kanaachi namni tokko lammata sitti dubbattu ija qeensatti naqiite ija see keessaa baasi lamni tokko lammata sin daffartu kunoo sitti waa dhugaa yeroo dhugaa maashaallaahiti rabba gargaaru kaajoo akkas ijoollee keenya deemaan jira garaanna gubataadha dhugaa baay'ee naare nan uffadha garuu maal abbaa kiyyaa godha waan godhuun qabu jiraadhe gumaan baafadha illee keessa dhuganan dhaatu jiraadhe ijoolleetti dacheetti dabalaashu namooti garuu nammootu furdaa ta'u iyyuumna qabaan ayyuu harkan kennatiin gaa irraanuu kaffaluu qabda ayyuu dhugaan siin jedhala gumaa baafachuu qabda calin jedhinati mataa nama jala gadiin qabatti sodaatin malabbaa isheeti nama tokkoon sodaatin maabbo